jiru nageenyi xiqqoo ni booraya. Ila dhugaa adda baasneetiin dubbanna. Naannoo akkanaa kan amma nageenyi waraanni hin jiru. Kanaafi wantoota akkana ta'aa jiru kana itti gaafatama fudhateetiin kan itti gaafatama dhiyeessuu danda'u mootummaa kana. Mootummaan kun ammoo xiyyeeffannaan isii tokkoffaan Oromoo irratti. Especially ji'oota tokkoon kana aga ji'a tokko lamaa kana hanga hayyoonni Oromoo xiqqoosii walitti dhufuudhaaf yaalte kana hanga sabaaf sablammiin akka Itoophiyaatitti walitti dhufaniitiin marii biyya tana akkamitti seef goona jedhaniitiin agartee marii eegalan kana wanti isaan ciniinaa jiran akka saree maraattee sabaaf sablammii walitti naqu sabaaf sablammoota bakka jiranii daangaa irraa Oromoo walitti naquutti xiyyeeffatanii jiran jechuudha. Harargee keessatti Dirreedawaa keessatti haadha dhiiraa ajjeesan liyyuu poolisii ajjeese. Mootummaa Itoophiyaa jala jira liyyuu poolisiin kun itti gaafatamni hin fudhatamne. Namni waan takka yaada uummanni as gubbaa sagalee ta'ee iyyuu jira malee gama mootummaatiin itti wanni itti gaafatamni fudhatee itti namni waan sarara dubbate hin jiru. Asin gara cinaaksan kanaan akkana daangaa cabsitee seentee uummata keenyaaf taarti Sumaaleen madda walaabuu ji'a sadi dura yaadatta asli wajjumaan iyyaa turre as gubbaadha wajjumaan qarqaaraa turre jechuudha. Hawaasa san namni buqqiseetiin seenee buqqisee dhayeetiin lafa isaa irraa buqqise Sumaaleedha. Gaafa uummanni Sumaaleessa ofirraa deebise ka jidduu dhaabateetiin hawaasa keenya dhayu eenyunni makkalaakayaa mootummaa kana. So falaaciin leesuma qorxoo falaaciin isuma jechuun mootummaa kana kanaafi furmaanni maali? Furmaanni warri amma biyya bulchaa jiru kuni gurra hin qaban. They don't. Nama sometime namni afaan Oromoo dubbataa akka reefe amma kana gabbayee booyu kuni mootummatu daangaa bulchu odoo mootummaan riphee lolaa dhahee of keessaa hin baasne. Iddoo maara riphee lolaa gara fedhe haa ta'u mootummaan riphee lolaa moo'achuu dadhabe. Daangaa ofii tikseetiin hawaasa irraa dhorguu dadhabe. Ani ni jira jedhee waan dubbatuu fi ajaa'iba nattaa sometime. Kanaafi wanti nu godhuu dandeenyu maali? Hawaasni keenya rakkoo hawaasa keenya keessa jiru kana gadi baanee gara jiruun iyyuu. Akkasuma wanti iyyinuuf maaliif? Jara kana dhagayaa miti. Keenya karafee jira. Hayyoota raftee jira. Sheekota olama'oota raftee mootummaa kana qofa faarsitu jira. Mootummaan kun dhufee nan amantii keenya arganne warra jedhee karaa bahee salaatu jira. Warra gadi bahee booyu jira. Abiyyi nurraa tuuyitan jedhaniitiin mootummaa keenya mootummaa badhaadhinaa ispaaltii nu galchiifaa nu galchidhee warra booyu jira. Uummanni kun miidhaa hawaasaa ilma Oromoo ajjeefamee harretti fe'amee magaalaa keessa oofamu arguu dhabaniitiin mabraatii fi ifaa naannoo tokko galee magaalaa tokko galee faarsan waan garaas nyaatu. Rabbillee akkana jenne kanaaf wanni as gubba baanee iyyinuuf uummanni kun haa dhaga'uu fi kana caalaa sitti hin dheeressu nama hedduu jira galatoom thank you. Shimallis inni lolaadha inni Abiy amma zamana kanaa jechuudha. Inni lolaanidha. Ammoo Shimallis tuttuqaa uummata isaa tana hin hayyamuudha. Abiy ammoo namaan jala diigamaadha. Laal an nama hunda wal qixaadha bakka hundaan. Amma fakkeenyuma takka waa fudhannu Wallaggaa woboo jiraadha. Faannoon uummata fixee jirtiidha. Akkas jedhamaa miti. Gara Harargee sanoo woboo jira. Gara Lijooliin Somaalee ummata rootsan ummata Harargee buqarsan ummata Harargee uruu keessa dhayitee jirsan woboon ni jirti jechuudha. Maaliif Lijooliin akkas taatu? Nageemumaan maaliif Lijooliin Somaalee dhayitee jeefti nama kana jechuudha. Bakka gaafii kana mattu amma dhiyoo kana fa'aa ji'a kana yeroo dhiyoo as amma Abiy osoo waan feete jettee sun dhaqu namaatu duuba dhumu jiraatu fedhe yoo jette maal malee Abbaay amma waan guddaa dhaqullee Abbaay hojjetamaa jiru kana malee hin dhaqu Abiy bakka guddaa waan takka. Karaa kaaniin gaafii uummata keenya kan karaa dheeressaa jirutti maali faarsee bulaa waan jennu kana takka taniin jiru. Faarsee bulaan maali? Faarsee bulaan gosa lama qoodama. Amma waan taasisaa ati akka nama hoogganaa turtee tokkotti faarsee bulaa kana dhuguma maqaan badamoo mootummaa yoo faarsan malee namaa kafalamu hin jira kafalaa fi turtanii. Fakkeenya sitti nama fakkeenyaaf amma naannoo hundarraa raayyaa ijaaraan ijaarama. Raayyaa paartiiti. Paartii badhaadhinaatiif ijaarama.
Raayyaa miidiyaatti amma kana keessa maali? kana nama arrabsu yoo hamaa abiyyi dubbatu. Eegaa raayyaa miidiyaa hawaasaa jedhaniiti paartiidhaaf ijaarama. Paartiidhaaf Eshi. mootummaaf illee ni ijaarama. Ah, eshi. Kuni maaliin jira? Gosa lamaan jira. Gosa lamaan kamii? Haa dhuguma saniif waan dhugaa irratti deeggaru jiru. Tokko immoo ilaa biyyaalaa keessaa illee lafti kannamee fi hammaallee laafan. Ati immoo waan takka malee dachii guddoo harkattaa siin jee dhugaan si jechuudha. Ana mootuu marroo fi jawaaritti fudde kaarameetira meeqanaa hin kennan. Hai saab Adaanech biraan harkatta Shimallis biraan kopha harkatta Oromiyaa irraa waa takka malee sablatti Hararii takka fanga Harariin faan uummata Oromoo fi Guraagee hundi lafarraa buqqaftee siif kan ijaarame. Guutumatti Harariin. Qabeenyi isaan immoo qabeenya isaan. Kanaaf itti fayyadamiin siin jee garuu maal godhi waan bakka mormiin jiraatetti ammoo waliin jechuu barbaadeen waan dhugaa dalagame dhugaadha jedhanii biyya fiiti waan ta'eef ragaa bu'uun gaariidha. Waan sirrii tan jirre gisee haati ta'e boochu callisanii taamsanii ilaalu wanni nama Yoo mootummaan dura gaafa waa fada dhaabatte sirraan fudhatu ture. Takka kennan. dhaabbachuu ni qabde gaa fudhatu fudhatu. Dalagaa bakka babbareedu namaa kennuuf dirqama abiyyii fi maali jawaarii fi maroo irratti duuluu qabdaa kan jedhan dhugaadha mootummaa. Ayyo inuma amma Bakka bareedaa lafa waan bareedaa. jara kana amma fooloora gurguddaa qabaa taanaan ati Miliyoona tokko tuqaa shan ji'aan qabaa famiin daan awoo itti qisaasu jirtaan jeeti qisaasu jirtaan dhugaan siin jaa achi wanni bakka abchi teessuu hin jirtu garuu bakka tana maali waan sirrii irratti deeggartu uumaan qabu warra maaliitii jira jechuun wanni gadi tun waan faayidaa hin qabne qofa gisee isaan faarsuu qofa irratti kan xiyyeeffatu jira foolooroon bicha silaalee suusaatu jira mootummaan ayi uggusatti irra guban amma yoonii fi biyya keessaan bee wanni kee bilbilli kee feesbuukiin kee bilbila biyyaatiin baname yookaan yuutuubiin kee bilbila biyya keessa baname daqiiqa shani gubate daqiiqa shanatti miliyoona fete qabadhu faana Mootummaa maali haadireen gadii tana jiru hoggansi gadii tana jiru ga'umsa dandeettii ummataaf quqama tokko kan qabne kanee fi ergama mootummaa malee gaafii ummataa kan fudhanne jiru waan ummanni jiru hedduun isaa sani gaafii waan ummanni jiru kana beela ummanni jiru kana rakkoo ummanni jiru kana quban qaban maal malee mootummaa maaluma gubbaarraa maaltu maal nu dhufaa maaluma nu gaafata. Galatoomi Kaliifoo kiyyaa carraa taraa lammataa. Oromoon akkuma isin wal dhageeffattan kanatti warri siyaasallee wal dhageeffatuu qabaa. Dhaamsa jedhu qaba. Yoo kun booyuu kun gammaduun silaa gaarii hin turre Oromoon qaama tokko yoo ta'e baay'ee bakka garaagaraatti duuti bakka mana seente tun Oromoo cufattee dhagahamuu qabdi turte. Kanaan wal qabatee ani nama dookumentii godhu akka nama dookumentii godhutti waa sadii kaasuu barbaada. Tokko seera biyyatti. Inni lammataa seera biyyattiitti aansee itti gaafatamummaan mootummaa maali isa jedhuu fi dhuma irratti maaltu furmaata isa jedhuu fi nu hoo akka uummataatti wanni nu qabnu maal godhuu qabna waan jedhu kaasaa daqiiqaa xiqqoo naa kennitan keessatti. Ameerikaan eegalu. I think isin cuftuu dubbattaniirtanii. Ati warra kamirraayi warra bosonaa deeggartama mootummaarraayi eenyummaa keessan illee baruu qabna amma Oromoon tun lamaa bara. Siimeera baran. Kaaraat kiiloo deeggartuu kun hawaasa qulqulluu akkanaati. Siimeera baran nama dookumentii godhu jechuun nama mirga dhala namaatti hojjetu. Maybe kanaan dura odeeffannoo waa'ee kiyya irratti hin qabdu ta'a. Hin qabu. Qabsoon isaan qabsaan kan hiyyeessa gargaaruun ta'u dhuma irratti abbootii irratti uumamaa hiyyeessi yeroo kamuu miidhamaa ta'ee jiraata. Sun maaliif ta'ee itti gaafatamummaan seeraa biyyattii san keessatti waan hin kabajamneef. Akka seera Itoophiyaa 1995tti mootummaan dirqama qaba. Dirqama inni qabu keessaa tokko biyya tiisuudha. Biyya tiisuu yoo jennu daangaa biyyattii tiisuu, nagaa biyyaa eeguu, mirga lammiilee kabachiisuu. Kuni waan keeyyata biyyattii irratti kaa'amee jiru tuquu danda'a. Ka biraa immoo namoonni akka haqa argatan godhu. Hayni jiraarra biyya keenya keessatti hin jiru. Ka biraa waa'ee diinagdeeti. Waa'ee diinagdee naannoleen kamuu diinagdee wal madaalaa akka argatan godhuu ka qabu mootummaadha. Mootummaa keessaa immoo mootummaa federaalaati. Waa'ee amma jiru kana yoo laalle maybe keeyyatoota isinii tuquu danda'a.
keeyyata biyyattii keessatti artikilii 9 isaan ilaallata. Mootummaan seera biyyattii yoo hin kabajne karaa nagaatiin qabsaa'uun yoo hin danda'amne lammiileen akkanatti yoo dhumanii seera addunyaatu jira. Seera addunyaatu jira, dippiloomaasiitu jira, karaa saniin pireejaa godhuudha. Kun gara siyaasatti hirkannee kan maqaa balleessuuf. Kunis maqaa balleessuuf deemuu doon ta'e rispoonsibiliitiin jiraatuu qaba. Itti gaafatamummaan. Ataama fakkeenyaaf amma mana kana yoo bantu itti gaafatamummaa qabda. Nam tokko akka ol bahee nama arrabsu, nam tokko akka nama dhiibu hin gootu. Yoo nam tokko nama arrabse gabbuufta. Yookiin bulookii goota. Mootummaan bakka rispoonsibiliitii ofiin baanetti bakka seera hin kabajnetu maaltu godhamuu qaba ka jedhu sanayyoonni mari'atanii waan sila barbaachisu godhuudha. Oppositionii irratti illee yeroo baay'ee wanni mul'atu dadhabinatu mul'ata. Dadhabinni mul'atu maaliin gara nagaatti kamiyyuu mootummaallee garas achi akka inni diktaatarummaan baane godhanii harkisuu. Mootummoota gara garaatiin wal dhaganii dippiloomaasii godhanii yoo san hin goone abbuma irrummaatu itti fufaa haga iyyuu namni iyyaa dhuma irraa yoo dadhabbiin dhufee gadhiisee deema. So jijjiiramni dhufu jechumaaf barbaadeeti.